Anuma, si, anuma, atuma. Dabareen ka artiist Nugusuu Taammiraati dabareen pirankii. Nugusuu wanni jenneen maali? Artiist Nugusuu akkam naa qabda gaafa jalqaba Minnesota biyya Ameerikaa dhufan sana waggaa 2 walakkaa dura akkasumatti fakkaata. Yeroo sanitti yeroo isin koonsartii gootan sanitti haadhi warraa tiyyaa koonsartii san irratti hirmaattee turte. Amma immoo daa'imni eega dhalate waggaa 2 walakkaa ga'ee jira. Daa'imni ammoo adaduma guddachaa deemuun si fakkaachaa dhufe jedhaani. Achi booda waan Nugusuun nuuf deebisu laallaa. Nugusuun aannan nan beeku eenyummaa kiyya nan beeku. Eenyummaa kiyya ittiin himne jechuun maqaa kijibaa itti himee beeloo jedhama nama akkanaati. Kanaaf mee deebiin inni nuuf deebisu akkasitti laallaa warri chaanalee kanaaf haaraa taatan sabskiraayib itti roobsa isin jenna. Gagara nama 60 olii namoota bebbeekamoo Oromoo biratti bebbeekamoo ta'an 60 ol pirankii goone hundayyuu haala qilleensa dhaallee akkasiniif gadhiifnu ta'a. Nuti dadhabnee sagantaa kana waraabnee edit goonee nama pirankii goonee isin gadhiifna. Sinammoo subscribe, share gochuu, like yaada isin dhagaame comment godha akkasumas nama itti aanee pirankii ennoo akkasiniif gadhiifnu nu himuu dandeettanii galatooma amma gara pirankii isin dabarsine jechuudha. Orazi amata lamaaf cinaa akkana haadha warraati yaa wajjin Minnesota deemnee turree yoo yaafaa beekuu hin ooltuu adeera keenya ammee faas beekuu hin ooltu achi jechuun ana achillee turee guyyaa achi booda amma Londanitti as deebine. Amma rabbi galanni haa ga'u haadhi warraati yaa amma ilma na deettee jirti beektee ilmi amata lamaaf akkana hin ta'a. Daa'imni adaduma guddachaa deemuun yaa'u daa'imni achi booda nama hoggaan laalu mucaan beektee suma fakkaata beektee. Si fakkaata mucaan. Kanaaf egaa jechuun wanni kun cinqee si galee haadhi warraati amata lamaaf cinaa Minnesota deemnee turre amma hoggaan asitti deebi'u mucaan Nugusuma suuraa isaa si argaatii suma bakka takka sirraan gorra. Eenyu si maqaan si? Inta haati manaa kee eenyu maqaan si? Feeruzaa jedhamti. Feeruzaa? Yaa tanaaf beektee waan akkanaa nama mudachuu danda'u nama kanumaaf beektee ni hubattallee jedhee waa yaaduuf walumaan naga akkasuma wajjin haga kophaati jetti cinqamuu si wajjin otuu haasee yaada jedhutu na keessa dhufee haati warraati yaa amata lamaaf walakkaa Minnesota turte achi booda amma achi as deemnee daa'imni kiyyas ogguma achi as deebitu beektee gagaraatti qabattee wajjin as dhufnee achi booda hoggaan laalu daa'imni sirraa bikka takka hin gorre dubbiin tun jechuu mee wanni uumame jechuun jalqaba sirraa baruu barbaade beektee akkuma tasaattillee wanni kun yoo sirraa ka jechuun akkuma tasaattillee uumamuu danda'a tanumaaf sirraa qulqulleeffachuu barbaade Nugusuu keenya wanti uumame jira wanni yaadattu daa'imna kabiraan mallee yeroonis teeknooloojiidha DNAs laalchifnee an daa'ima yoo ati jechuun an cinqaa kee jiraachuun fedhu daa'imni si fakkaata amma kun warri ollaa kiyyaa hundi natti kolfaa jiran beektee warri Oromoon jechuudha. Daa'ima kee rabbi si haa guddisu. Taariigaa akka waan tasaatti uumamuus danda'uu si galee kanaaf DNA yoo laalchifne laalchisi gamaa rakkoo qabu. Akkamatiin wanni uumame hin jiru jetta. Intala akkamitti mee footoo si na erge? Suuraa isii si ergaatii kabiraa isiinuu amantee bar. Isiinuu amantee bar. Maal jettee deemte? Akkuma tasaatti halkan tokko wajji bulee jetti. Ana wajji? Hello. Nugusuu wajjin halkan tokko wajjin bulee jira jetti. Isiinuu amante an dhiifama godhee fi isin nama beekamaa si galee ani artiistii Oromooti waan si jaalannuuf jechuudha ittiin murteessu. Kana kun waan normaala si galee. Kanaaf isiinuu amantee jirti waan kana dubbii tan akkamitti furuu dandeenya? Ani dhugaa ergan biyyarraa bee intala Feeruzaa jedhamtu takka argeen beeku wajjin ciisuudhaa miti.
for kembe kun tala maqaa Feeruuzaa qabdu. Amma DNA yoo laalchifnoo tana hundarra yoo anam Abshir waa tokko rakkoon qabu. kanaaf gaa jechuun daa'ima kan kee jechuun atilleen ilma kan kee kophaatti asii gattee anilleen ilma namaa jechuun tarii yookaan Maana kofalchiista sa'a malee. yaa tun gaa jechuun siif jechuun yaa naa gala beekte anilleen jechuun ilma namaa jechuun tarii addoobti ati naayyamtee yoo mucaan sirraa bikkata kan gorree DNA laalchifna achi booda yoonisiif mucaa kana kannee jira jettee naa mallattiste bilaashitti guddisee booda akka tinnarraa fudhattu hin barbaadu daa'ima kana. Abshir rakkoon qabu. Anki yoo ta'e naa ergita. Akka mogaa jettu. Mucaa yoo ta'e moo? Ayyee. Niin guddifadha kaa. Duuba atiin jaartii ani itti ifaajee biyyarraa fidetti dhalchitee ammallee daa'ima siniin fudhadha jettaan daa'ima amata lamaaf cinaa. Siifindi isaanii daa'ima kiyya. Jechuun daa'imaan amata lamaaf cinaa itti ifaajee jaartii ani itti ifaajee biyyarraa fides akkana gootee ammas natti qoosu jirta baraan jechuun amma akkuma nama Oromoo tokkotti wanti ati naa gootu DNA ilaalchifnaan daa'ima kan kee ta'e haatillee amanteerti garuu akka ati naa mallatteessitu fedha. Daa'imi kun Ammoo ani waan akkana godheen beeku adeeru maal taate? naamal jechuun amma DNA rifeensa daa'imaa kunnee si erginaa yookaan kan kee kuttee nu ergita akkasitti yoo laallehu. Dhugumaan akka garuu? Waysaan barna akkuma sitti muyyuu natti ulfaataati sitti maa jira tanaaf jalqaba akkasi sitti mee. Waan ajaa'ibaati boo. Ba ammala Nugusuu keenya amma akkana naa goote rifeensa daa'imaa kutee poostaan sitti ergaa DNA hin laalchiftaa achi booda daa'imni kan kee ta'u murtaa'ee naa mallatteessuu qofa maaliif ani itti ifaajee guddisee booda akkatiin mirga ittiin qabu jechuu daa'ima kana jechuun amnuu darraa ifaazar. Lakki waan akkasii ani ka dhugaa taanaan ati rifeensa mucaa ergiiti. Ayyee. Kan kiyyas godhee cheekii godheetiin. Ayyee. Waan akka rakkoon qabu siif hin ergaani jiruu namaa akkanatti akka jeeqamuun barbaadu sii galee. Tole dhumarratti ayyee. Akka carraa ta'e yoo mucaan na fakkaate malee waan akkanaa godheen beeku dhugaa dubbachuuf. Ayyee bar isiinuu amanteef Feeruuz ammaanu. Gaafa yoom dhuftan isin? Gaafuma jalqabaa san ka isin dhuftan. Gaaf kubbaate? No. Sannu koi gaafa waan kanallee qaceellotti hin hordofu xiyyaa saqacaana takkaatu fuulee deemen beeytee gaafasisi akkasiiti Nugusuu wanta akkasitti muudhuma irratti. Kun Orazi entertainment sagantaa foom prankiidha prankii taatee irtaa jechuudha akkasitti. I know. Waan akkasii namni fachiiste bara. Jechuun waan akkana jechuun tarii jechuun of keessa hin gaafanne sila addunyaa mattaana irratti iyyuu wanni akkanaa hin uumamaa jettee of hin gaafanne. No, baay'een yaadee garuu waan akkanaa naqunameen beeku gaa. Abbaan daa'imaa akkanatti nama nagayaa ta'ee seenaa sa'u ilma kan keedhe. Biyya namaa jirra akkamitti namaatti buna. Akkasii waan siin jedhu galatoom ulfaadhu miidiyaa irraayis baddee irtaa akkamii dhaggeeffattoonni wallee haaraa waan si'aayee gammoo akkamii maal dhaamta waraabamaa jirta? Oh, okay. Yaa amma qophaa'aatiin jira wallee haaroo baasuudhaaf. Okay. Albamaan dalagaa irra garuu albamni xiqqoo haa deemu jedheeti malee siingilii beeksisuun barbaada. Okay. Siingilii gadhiisee jedheeti yaada garuu asitti xiqqoo ni ulfaata. Hin beeka naa galee. Albama hojjechuudhaaf akka biyyaan ta'u. Yaa sirrii. Garuu tattaafachaatuma jira.
Okay, akkasiiti jabaadhu yaa amma kabiraan millee gaafin dhumarra si qabu Facebook mataa keetii qabdaa waan dhaggeeffattoonni ittiin si hordofan jechuun yeroo hedduu artiistonni Oromoo rakkinni keessan miidiyaa hin qabdanii jechuun namni amma artiistota warra Habashaa warra biyya alaa kana yoo ilaalle Instagram qabanii Facebook qabanii jechuun guyyaarra jechuun amma fakkeenya dhaggeeffattoonni jechuun hordoftoonni dinqisiifattoonni keessan waan guyyaarraa Nugusuun akkam ta'e torbaarraa ta'u jaarraallee ta'u jirra suura makanna si galee suura mallee gadhiisaa akka lubbuun jirtan uummanni beekuu waan barbaaduuf toora sooshaal miidiyaa akkasumas amma sirboonni kan miliyoonaan ilaalame hedduutu YouTube irra jira peejii Facebook maqaa kan keetiin banattee akkuma warra amma Yaalid Nagguu kana fa'aani artiistii Oromoo Nugusuu Taammiraat nama jedhamu jettee iimeelii warra Facebookaatiif barreessita sirboonni kiyyammoo kunooti kana jettee itti himta achi booda ati nama beekamaa waan taateef wannaan mallattoon akka jawaarsuun siif kan namachuu akka warra amma isin celebrityidha jechuudha si galee kanatti irratti hojjechuu qabdu kana irratti amma fuula Facebookaa Instagram qabda. Instagram amman banee garuu Facebook isni qaba Facebook ka duriiti osoo biyyirraan bahin banee follower hagam qabda Nugusuu Taammiraat jedhama Ingiliffaan barreeffame follower meeqa jala jira follower meeqa qabda as jala jechuun Nugusuu Taammiraat nama hedduutu fake account banee jira okay kuni garuu nama hedduuf beeka gara kuma jaamu kuma torba kana Okay, screen gubbaa kaamma jechuun deemee achi gubbaa deemee Facebook kan atamma screen shoot godhee Facebook kan keenyaaf ergi an akkuma nasiin si hordofuu screen gubbaa siif kaa jechuudha amma yeroo viidiyoo kana haasofnu jechuudha galatoomii ulfaadhu galatoomii jabaadhu Nugusuu keenya galatoomi. Isinis galatooma wanti kana artistii biraallee osoo gootanii. Orazi